Durasina nupe Beka kon kabdo Yonda tabe kufe Siko fala garu Fi guddatu seeggata jedhee akkuma dubbate qulqulleettiin dubroo Maariyaam rakkina hedduu dhiphina hedduu gidiraa hedduu waan baay'eedha kan isheen dabarsaa turte. Jireenya ishee amma isheen jiraatte keessatti umurii isheen jiraatte keessatti Kiristoos duukaa yommuu isheen turteetti utuu Kiristoosiin hin da'inis utuu Kiristoosiin hin ulfaa'inis rakkina hedduu dhiphina hedduu keessummeessaa turteetti. Eenyu haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam jechuudha. Garuu immoo gaddootni waggoota isheen jiraatte keessatti umurii waggaa 64 jiraatte keessatti Kiristoos duukaa yommuu jiraachaa turteetti utuu Kiristoosiin hin da'iin garaa isheetti yommuu baachaa turteetti utuu Kiristoosiin hafuurri qulqulluu bifa ergamaan Gabri'eelii gara dubroo Maariyaamii dhufeetu misiraachoo ittiin himiin dursas gaddoota hedduu keessummeesseetti. Garuu gaddootni gurguddaan isheen keessummeessite keessaa 5 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan ishee gaafateedha jechuudha. Haadha koo gaddootni gurguddaa sirra ga'an warroota kamidha? Inni ati yoomiyyuu jireenya kee keessatti hin daganne isa kamidha? Dubbii Maariyaamii yookaan nagara kan jedhamu dubbii Maariyaamii jechuudha. Kan jedhamu keessatti gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulleettii dubroo Maariyaamiidhaan gaddootni sirra ga'an kanatti hin daganne isa kamidha jedhee yommuu ishee gaafatutti haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam 5 itti himtee jechuudha. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti 5 isaanii warra kamidha kan jedhu kan nuti waliin ilaallu ta'a jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gosa yookiin karaa lamaan dubroo kan taate. Dubroo Maariyaamiin yaa haadha ko waa'ee koof jettee gaddite keessi kee kan gadde kamtu caalaa jedhe ishee gaafate. Isheenis yaa gooftaa ko dhumaa ko ana biratti gaddoonni kun 5 ni caaluu ittiin jette. Inni jalqabaa Ayuudonni akkasii ajjeesan mana qulqullummaa keessa osoo hin jiru raajii dubbatame yeroo dhaga'uudha jette. Argitanii qulqulleettiin dubroo Maariyaam maal jette? Ayuudonni akkasii ajjeesan mana qulqullummaa keessa osoo hin jiru raajii dubbatame yeroo dhaga'uudha jette. Gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos ajjeesuudhaaf isa miidhuudhaaf isa balleessuudhaaf Ayuudonni yommuu irratti mari'atan Ayuudonni yommuu irratti dubbatan raajonni kan raajan raajonni kan dubbatan dhufeen dhiphata dhufee rakkina arga dhufee gidiraa arga irreebama infannifama ni du'a jedhanii kan isaan raajan sana haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaam raajii raajotaa sana dhageessee raajii raajotaa sana dubbistee bartee isatu baay'ee keessa ishee gaddee laphee ishee tuqe keessa ishee tuqe madaa guddaatti ta'e boo'icha guddaadhaan boosse yommuu kana dhageessu yommuu kana argitu utuu wanti kun dursee hin ta'in dura raajoonni akkuma qulqulleettii waa'ee qulqulleettii dubroo Maariyaam Isaayyaas dubbate maalidha? Durbi durbummaan ni deessi ilma dhiiraas ni ulfoofti jedhee akkuma raajii dubbate eenyu? Isaayyaas jechuudha dursee. Utuu qulqulleettiin dubroo Maariyaamiin dhalatiin dursee dubbate eenyu? Isaayyaas jechuudha. Isaayyaas jechuudha. Kana booda gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos akka inni dhufee dhiphatu akka inni dhufee gidiraa argu akka inni dhufee dhiphina argu akka inni dhufee Ayuudotaan harka Ayuudotaan qabamee akka inni garafamu akka inni dhiphatu akka inni fannoo irratti fannifamu
akka inni lubbuun isaa ba'u akka inni du'u maal ta'aniiru? Raajoonni dursanii dubbataniiru. Raajoonni dursanii lallabaniiru. Raajoonni dursanii raajanii lafa kaa'anii jiru jechuudha. Haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaamis kan argite baay'ee keessi ishee hin gadde. Lapheensi ishee baay'ee cabe jechuudha. Kanatu baay'ee na gaddisiise. Kanatu baay'ee himimmaa koo dhangalaase jetteetu haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosii fi gaaffii jalqabaa kana isa tokkoffaa kana itti himte jechuudha. Inni lammaffaa immoo mana qulqullummaa keessaa barbaadee yeroon si dhabeedha jette. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ijoollummaa isaatti yommuu guddachaa dhufutti mana qulqullummaa Israa'el gaafa turan, Yerusaalemiin gaafa turan, haadha isaa duukaa Yoosef duukaa gara mana qulqullummaa dhaqanii turan. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harka haadha isaa qabatee jechuudha. Akka namaatti guddate jennee baranneerra mitire. Akka namaatti guddate nama fakkaatee dhalatee Kiristoos nama fayyisuuf nama ta'e. Nama fayyisuuf Kiristoos nama ta'e. Akka namaatti guddate, akka namaatti deddeebi'e, akka namaatti jiraate dhala namaaf jedheetu guddachaa gaafa dhufu jechuudha. Haadha isaa duukaa gara mana qulqullummaa yeroo dhaqu sanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haadha isaa bukkeedhaa badee bakka inni bade sana yookaan bakka inni deeme sana wallaaltee ishee of bukkeedhaa dhabdee haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam baay'ee mimmaa ishee dhangalaastee boosse. Eessa dhaqee ilmi koo jettee? Eessa deeme ilmi koo jettee? Eessatti bade jettee baay'ee mimmaa ishee dhangalaastee boosse. Maaliif yeroo sana baay'ina namootaaf jecha argachuu hin dandeenye. Baay'ina namootaaf jecha arguu hin dandeenye. Barbaaduu hin dandeenye. Garuu haati keenya qulqulleettiin Dubroo Maariyaam baay'ee lapheen ishee gaddeera jechuudha. Sababii maali? Sababii mucaan ishee baduudha. Sababii mucaan ishee bukkeedhaaf deemuusaaf. Kana booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan godhu gatii beekuudhaaf, waan raawwatu gatii beekuudhaaf maal godhe? Gara iddoo haati isaa jirtu sanatti deebi'e jechuudha. Haadha koo maaliif boossaattiin jedhe? Haadha koo maal taate maaliif boossaattiin jedhe? Utuma mucaa ta'ee jiru, utuma daa'ima ta'ee jiru, yeroo garuu Kiristoos sattii deebi jechuudha. Waan hundaa beekamu hin beeku. Beeka. Waan hundaa ni godhamu hin godhu. Hin godha. Haati isaa lafa isheen jirtu beeka ofiisaa. Yoo isheen wallaalte iyyuu lafa haati isaa jirtu beeka inni. Kanaaf gara haadha isaa dhaqee haadha koo maaliif boossaa? Ani siif jiraattiin jedhe jechuudha. Kana booda haati qulqulleettiin Dubroo Maariyaam yommuu sana baay'ee gaddite. Lapheen ishee baay'ee cabe. Imimmaan ishee dhangalaaste guyyaa ishee itti boosse sana jechuudha. Hin dagadhu itti guyyoota kana hin dagadhu. Guyyaan harkaa badde sana mana qulqullummaatti guyyaan barbaade si dhabe sanaan hin dagadhu jetteetu isa lammaffaa ishee maal goote jechuudha. Uumaa ishee Kiristoositti itti himte jechuudha. Waaqa isheetti itti himte jechuudha. Sadaffaani harkaaf miilla kee hidhanii Ayuudonni fuuldura Phiilaaxoositti gaafa si gaafatan yeroo yaadadhu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraa gadi bu'ee garaa ishee keessa bulee dhalatee akka namaatti guddatee cuubamee Ayuudonni gaafa isa irratti dubbii barbaadan, Ayuudonni gaafa barbaadan maal godhan? Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin qabatanii gara Phiilaaxoositti geessan. Gara Phiilaaxoositti fuula isaa jilbeenfachiisanii, harka isaa hidhanii, miilla isaa hidhanii fuuldura Phiilaaxoositti jilbeenfachiisan. Fuuldura Phiilaaxoositti akka inni sagadee isaaf godhan. Utuu uumaa ta'ee jiru, utuu Kiristoosiin ta'ee jiru, utuu lafaaf samii kana uumee jiru sababii keenyaaf, sababii dhala namaaf jecha, sababii addaan balleessaa balleessaa
irraa dhufee karaa dubroo maarame isa bule. Kun hundumtuu sababii keenyaaf ta'e jechuudha. Kun hundumtuu sababii eenyuuf ta'e? Sababii dhala namaa hundumaadhaaf ta'e jechuudha. Akka inni fayyuuf, akka inni garbummaa waggaa 5,500 itti faradamee jiru keessaa akka inni bahuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraa bu'eetu dhufe anaaf isiniif fayyise. Anaaf isiniif gidiraa jalaa nu baase. Maqaan isaa kan ulfaateef kan galateeffame dhufaa ta'u. Kanaaf qulqulleettiin dubroo Maariyaam yommuu Ayuudonni fuuldura Philaatoositti jilbeenfachiisan sana, yommuu miilla isaa harka isaa hidhan sana gadda guddaadhaan guutamte jechuudha. Keessi ishee baay'ee gadde jechuudha. Keessi ishee baay'ee tuqqame jechuudha. Utuu dubroon Maariyaam haadha isheef miti, ilma isheef miti, Kiristoosiif miti, anaaf isin hiriyaan keenya yookaan firri keenya tokko yoo nu jalaa akkas godhan hammam gaddina, hammam nutti dhaga'ama, hammam keessi keenya gaddee bu'aa, hammam imimmaa dhangalaasna. Garuu qulqulleettiin dubroo Maariyaam ilma ishee kana yommuu isaan jilbeenfachiisan isa garafan, yommuu isaan jilbeenfachiisan isatti taphatan, isatti qoosan hin gaddu ture ati keenya. Gaddee ture. Kanaaf qulqulleettiin dubroo Maariyaam isa sadaffaa kanatu keessa koo na tuqee, kanatu keessa koo nama deessee jettee kan isheen dubbatte jechuudha. Guyyaatti fuula Philaatoos irratti jilbeenfachiisanii gaaffii isa gaafatan. Guyyaatti gaaffii isatti baay'isan. Guyyaa sana hin dagadhu. Imimmaa ishee dhangalaastee boossee wanta ta'eedhaaf jechuudha. Inni afuraffaa ati moototaaf kabaja isaanii, addunyaa hundaaf qabeenya yoo taatu, guyyaa jimaataa qullaa kee hattoota lama gidduutti akka fannifamte yeroo yaadadhudha. Yommuu garafan sana garafanii hin dhiisne Kiristoosiin. Hamma inni duutti, hamma inni lubbuu isaa keessaa bootti, hamma inni foonsaaf lubbuun isaa adda baatee wal keessaa bootti isa hin dhiisne Kiristoosiin. Maal godhaniire ammas? Haqanii reebuu irra darbee, isa miidhuu irra darbee, foonsaa kukkutuu irra darbee, dhiiga isaa dhangalaasuu irra darbee maal godhan? Dhaqaniitu fannootti fannisan. Yommuu fannootti fannisan kan ammoo hattoota lama gidduutti, warra saaman, warra nama balleessan, warra nama ajjeesan gidduutti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin qulqulluu kan ta'e, kan cubbuu hin qabne, kan dhiigni harka isaa keessa hin jirre, warra dhiiga qaban, warra dhiiga dhangalaasan, warra hattoota gidduutti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos achi gidduutti isa fannisan. Gidduu isaa dhaaban. Gooftaan hundumaa danda'u, abbaan hundumaa danda'u, waan hundumaa gochuu kan danda'u, waan hundumaa raawwachuu kan danda'u, hundumaa kan sooruu danda'u, biyya lafaaf addunyaa kana, samii kana kan diriirse, utubaa malee samii kan dhaabe, bishaan irra lafa kana kan dhaabe Kiristoos hattoota gidduutti fannisanii, hattoota gidduutti dhaabanii qullaasaa isa dhaaban. Inni garuu ofii qullaa dhaabate qullaa keenya uffise. Ofii qullaa dhaabate qullaa keenya nutti haguuge. Ofii qullaa dhaabatee anaaf isiniin qullaa keenya dhokse. Fayyii jedhee kan fayyise. Cufa isaa lafatti tufee dhoqqee fuudhee ija isaatti kan dibe namicha ija jaamaa dhaqee bishaan Solomeetti dhiqadhu ni argita kan jedhe
Kiristoos kan hojjechaa ture. Cubbuu hojjeteef mitiin kan inni fannifame. Yakka hojjeteef mitiin kan inni fannifame. Balleessaa balleesseef mitiin kan inni fannifame. Sababiin nama durasiin dhufee beekakkoo qabdu yoon dadhabee kufee si qofa garuu